guyyaa tokko. Sasa yeroo isin ganama ol kaatanii akaawuntii keessan ka 50,000 10,10 30 jiru wayi yeroo akkas addaan baname miiliyoona 40 yeroo jedhurra agartan sila mee maaltu isin dhagame amma sila isin taate amma Itoophiyaa keessa akka sun eegalamee jira isinillee yoo waan chaansii akkasii barbaadan taate karaa Addis Ababaa jedhan san ol xaggaati achitti akaawuntii banadha tasuma guyyama tokko calaw miiliyoona 40 beeki didiqqaa miti miiliyoona 1 miti miiliyoona 40 turatti isinii galachuu tasuma osumaan beekamni namni galchelleen hin beekamu maaliifi baankiin irraa galee fi bakki irraa galee hin beekamu namoon beekne turra galchaa jechuudha. Kanaafuu ol xaggaatanii suuta gara Addis Ababaatti akaawuntii banannaan miiliyoona 40 guyyaa tokko isin dhaqqabuun isaan oolamu waan akkasitti eegalame adde Adaanech Abeebee zaban kan ammoo adde Xilaayaamii jechuudhaan kan beekamtu maqaan isii kan qoosaa girrisa baasee fi maqaa kana Facebook irratti social media kanatti Xilaayaamii jechuudhaan beekamti maaliif jennaan gaafa artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame osoo qorannoon takka hin godhamin osoo gartee wanni takka hin adeemsifamin mana murtiititti dhiheessite jechuudha akkaataa itti adde Xilaayaamii itti maqaan baheef jechuudha. Namni gartee artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeese beekamee jira afaan Tigranyaatii fi afaan Oromoo dubbataa maqaan isaa Xilahuun Yaamii Xilaayaamii jettee ammallee warri kunneen ofii isaaniitii akka ajjeesan amananii jiran jettee dubbatte jechuudha. Warri isin jette kun amma Xilaayee fi Xilahuunis warri sadiin warri gaafsan isin yaamte mana murtiitti kalee dhiyaatanii nuti gocha kana hin raawwanne jettee jirti. Gaafsan isin abbaa alangaa federaalaa waliigalaa taateetii amananii jiranii jette. Meelaal sadarkaa kana jira baramma biyya san keessa sadarkaa kana deemuu jira biyya keenya biyya Itoophiyaa san keessa sadarkaa kana jira jechuudha amma siyaasni. Mee karaa tapha mallaqa sanas deebina. Isin gaafa sanee amananii jiran jettee murteessitee dabarsitee lubbuu namaati wanni kun lubbuu artistii Haacaaluu Hundeessaa kan gaaga'amni gaafsan artistii Haacaaluu Hundeessaa irraa ka'ee hagammaatti biyyi sun hin tasgabbaahin sababa saniin hayyoonni meeqa hidhamanii sababa saniin lubbuun qeerroo meeqaa dabartee lubbuun nama meeqaa baddee qabeenyi meeqa gubatee biyyi sun sadarkaa diigamuu irra geette isin ammoo laaftumatti haaluma itti katabamee itti as kennamee takka afaan Amaaraatiin dubbadhu jedhamaami duuba akka dhagahamutti sanuu takka afaan Oromootiin dubbadhu jedhamaanii Xilaayaamii jetti gaafa sanirraa onnee Oromoo keessaa baate jechuudha. Onnee namoota hedduu warra amma kana isii jedhan kun ammoo gartee warroonni ilaalcha tokko qaban warra gartee isii abshii jechaanii turedha footoo isii tisheertii irratti tolfatanii warra gartee wusxeenoo jechaanii turan jechuudha. Duuba mee amma hayyee haala akkasii san keessa siyaasaan tapha akkasii tapha ijoollee san keessa as dabarree amma kana ani wallaalaan siyaasa irraa bilisa kunuun hin beeka jechuudha. Lubbuun namaa taphaa miti qoratamee rasaasa akkamitti dhahamee lubbuu isaa akkamitti du'ee eenyutu isaa waliin jira sa'a hagamitti manaa ba'ee maaltu jirama haala akkamitti ta'ee eenyutu lafaa kaasee wanni jedhamu qoratamee osoo wanni takka illee hin qulqullaa'in lubbuu nama hagas gahu lubbuu artistii Haacaaluu lubbuu gartee yoo xiqqaate saba inni irraa dhalate guutuu bakka bu'u jedhamee yaadamu. Osoo wanni takka hin qoratamin siyaasa waliin naqamaa siyaasa burjaajaa haala akkasii san dabarsaa turte jechuudha. Duuba amma kalee kun dhimma dhuunfaa isiitti as dhufee kalee miiliyoona 40. Miiliyoona 40 jechuun beeki miiliyoona 2 taayee saniinis wal adda. Sun miiliyoona 2 ka gaafa gartee osoo laanchiidhaaf deeman makiinaa keessaa hatame tokko jiru miiliyoona 2. Miiliyoona 2 illee guddaa beeki. Miiliyoona 40 irra ol guddaa jira suutuma suutaan amma taayee miiliyoona 2 Adaanech miiliyoona 40 boodammoo maal akka itti aanu mee walumaan laalla mana biiliyoona seenuullee hin oolamu jechuudha. Duuba biyya san keessa nuti illee mee biyya san keessaa baanee biyya teenyaa Itoophiyaan sunni ka hunda keenyaati miiliyoona 40 akaawuntii irratti tasagalee jira. Gaazexeessaan beekaman gaazexeessaan kun ammoo wanti takkaatiin isin beekuu qabdan gaazexeessaan kunii fi Adaanech Abiyyi ilaalcha tokko taayee jechuudha. Warra ilaalcha Ahdaawiitti amanu warra gartee ilaalcha amma bilisiginna paartii badhaadhinaa deemuu jiruun kana jechuudha. Warra ilaalcha kanatti amanuudha. Warra Itoophiyaa takkatti afaan tokkootti warra amanu kanaadha jechuudha gaazexeessaan kun. Akka malee wal jaalatan jechuun ilaalcha tokko qaban jechuu kiyya. Sabaan gargar ta'uu qaba mala Adaanech Oromoodha. Inni ammoo lammii Amaaraati isin Oromoodha. Garaagarummaan hagas ta'uu danda'a malee isaan ilaalcha tokko qaban. Gaazexeessaan kun amma akkuma gaazexeessaa biraatti saaxile maaliif miiliyoonni 40 akaawuntii Adaanech Abeebee irratti argame jedhamee achi booda ammoo maqaa balleessuudhaa fi hooggantoota keenyaa fakkeenyaaf warra bilisiginaa taayeen faa jechuudha hooggantoota keenya maqaa balleessuu fi gootitti keenya maqaa balleessuuf kana jedhame olaantummaan seeraa haa kabajamu. Amma beektaa olaantummaan seeraa haa kabajamu yeroo jedhame
yaani olaantummaa seeraa jechuun akka amma jirutti an akka ilaalee argutti jechuudha. Nama faallaa kenna deeme seera osoo hin ta'in namni beeki garaagarummaa siyaasaa qaba. Fakkeenyaaf amma Ilhaan Umar fakkeenyaaf amma Ameerikaa fudhannu Ilhaan Umar Somaaliirraa dhayxee Tiraamp ammoo achi isaan lameen kun akkami yeroo wal arrabsan yeroo wal foggoran yeroo gartee garaagarummaa siyaasaatiin wal qeeqan gartaniimi hundinuu walirra hin jiru jechuudha. Isaan garuu aangoon isaanii garaagarummaa guddaadha. Fakkeenyaaf Tiraamp waliigala bulchaa addunyaati amma Ameerikaa bira dabre jechuudha. Garuu waluma qixa wal qeeqee namuu haga danda'uun jecha barbaadu wal darbatee xurii barbaadu wal diba. Amma immoo biyya keenya akkasii miti. Arra fakkeenyaaf namni tokko Adaanach tuqe taanaan olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Yoo ammoo fakkeenyaaf achi keessaa lubbuun nama dhibbaallee karaa mootummaatiin baate olaantummaa seeraa kabajame. Akkasii amma akka jiru jechuudha biyya keenya. Kanaafuu wal qeequu fi garaagarummaa siyaasaa qabaachuun kabajamuun hin danda'amu jechuudha. Sirna nugusaati jechuudha amma kun akka Kooriyaa kaabaa. Haala akkasiisan keessa jirra. Dheengadda duuba namichi kun eenyu maqaan isaas Dassaalany eenyu jedhama. Tasfaayee Dassaalany Taamany Dassaalany moo eenyu jedhama maqaan isaa. Namichi kun yeroo hedduu warra sirna ahdaawii leellisan warra gartee Abiyyiin faarsan keessaa nama tokko akaawuntii isii irratti argame jennaan Adaanach ammoo maqaan balleessa jettee siyaamne dhuftaa. Nuti beeksisa jechuu fakkaataa yeroo nu siyaamne dhuftaa amma deemgaliitii rakkoon qabu jedhaniin. Gaazexeessonni keenya ammoo mee hayyee gaazexeessaa jennu gara mirga gaazexeessaatti yoo as dhufne gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa mana hidhaa keessatti mirgi wabii eegamee fi mallayni wabiin bahulleen kafalamee fi osoo hin bahin mana hidhaa keessa jira. Kunilleen gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa illee Itoophiyaawidha. Kunilleen Itoophiyaawidha. Kun ammoo galgala hidhameeti ganama baya. Maali fakkeenyaaf gareen isa sappoortu warri amma fakkeenyaaf isa sappoortu kuni biyyi sun diigamuu fi nuti gartee achi ilaalcha achirraa qabnu bakka maal ta'u fedhanii qeeqaa turan. Har'a ammoo ganama kana bahee jira. Jarri tokkumaa jechuudha. Adaanach Abeebee Taayyee Danda'aa Abiyyis jarri hundinuu tokkuma. Ani numa akkana fakkaatu as keessa chaansii biraa barbaadu yoo taate malee jarri nuti wal qeeqnee yookiin nuti akkas taanee qaama biraa akka nu sappoortu barbaadna yoo taate malee jarri kun warra wal hidhuullee miti warra wal qeequllee miti jechuudha. Haa ta'u keessaan jibbaan shanyummaa qabaachuu danda'an baramma isintu jibbaa shanyummaa qaban hin jedhan malee nuti jibbaa shanyummaa hin qabnu. Jara keessan irra as mul'ataa jira jechuudha jibbaa shanyummaa. Jarumatu yeroo kaan baalaa taraa waliin jedhan yeroo kaan waliin jedhan. Garuu nuti biyya san keessatti namni hundinuu wal qixxaawee sabni hundinuu wal qixxaawee sabni hundinuu abbaa biyyaa ta'e haa jiraatudha. Mahawwiin fakkeenyaaf amma nuti warri Abiyyiin qeequ warri ammoo abbichuu jaalatus fakkeenyaaf irra guddaa keessattuu amma ijoolleen teenya warri amma ala kana ta'anii yookiin biyya araba kana ta'anii abbichuu jedhan kunniin garaagarummaan siyaasni biyya sanii maal akka ta'e hin beekanii siyaasni isaan beekan OBN hin dhageeffatu Facebook Abiyyi irraa waan dubbisu san siif himan malee waan biraa waan isaan irraa beekan hin jiru. Garuu dubbiin bakka sanii miti. Ol aantummaa seeraa jedhamu seerri dhugaadha. Kan gartee qaamonni mootummaallee jala bulan kan hawaasnis jala bulu mirgi biyya sanii hogguu jedhamu Itoophiyaa gartee tokkoomte hogguu jedhan dhugumaan sabni biyya sanii guutuun tokkoomee jaalalli dhugaa bu'ee yaa jira keenya yoo dhugaa dubbanne amma biyya san keessa dhugumaan tokkummaa mee amma fakkeenyaaf fudhata sabni bal'aan amma fakkeenyaaf biyya san keessa saba Oromootii saba Amaaraati sabni Oromoo fi Amaaraa kun jaalalaa waliin jiraataa ture keessa jibbaan garaagarummaa siyaasaa jiraatullee waa'ee duriitii wal qeeqanillee jechuudha duraan haalli amma keessa jiru akkam. Fakkeenyaaf saboonni Amaaraa Oromiyaa keessa jiran haga sodaachuu gahee Oromoon Amaaraa keessa haga sodaachuu gahee haga barattoonni jettu kana gahee kan hundi eega gartee amma Dr. Abiyyi dhufe jechuudha. Gaafa TPLF isaan amma qoqqoodamiinsa jira jedhaniyyuu namni gabajaadhaan waliigalteedhaan waliin jiraata jechuudha obbolummaan. Namni gartee Oromoonis Amaaraa dhuunfaadhaan yoo nama wallaala taate malee Amaara jedhee shanyummaadhaan kan jibbuun jiru. Amaarris kan Oromoo akkasitti shanyummaan Oromoon jibbuun jiru jechuudha. Kana namni sabummaa wal jibbuun jiru garuu garaagarummaa siyaasaatiin namni wal jibba. Garaagarummaa siyaasaatiin namni wal qeequun hin jiraachuudha. Laakiin amma haga waliin jiraachuu dadhabuu takkatti deemee jira jechuudha sabni kun lameen. Ammoo isaan maal jedha waan ammoo fi hojjetaa jiran kana hunda gaafa TPLF akkas ta'e. TPLF bineensa taatee nu nyaachaa turtuyyuu bulguu taatee nu nyaachaa turtuyyuu garaagarummaa siyaasaatiif namni akkanatti wal jibbee sadarkaa sabaatiin wal jibbuun yeroo ammaa kana mul'ataa jira. Dhugaa dubbanna yoo taate jechuudha. Kanaafuu aadde Adaanach tasa baga haadha miiliyoona 40 taatee jennaani amma as keessa diraamaa hedduutu jira. Namicha kana kanee fakkeenyaaf maqaa balleesse jedhanii wocanii Taayyee Danda'aa gootitti teena maqaa balleesse ammallee waan isin ajaa'ibsiisu Taayyee Danda'aa gamanaan miiliyoona 40 mul'atuyyuu gamasiin 90 akaawuntii isii kan ji'a 4 duraa wayii maxxansanii miiliyoona 90 tu irra jira amma Adaanach Abeebee aadde Xilaayee
Adde Adaanach Abeebeedha jechuudha. Birrii 90,000 jira akaawuntii isiirra. Jara keenya amma dubartiin ta'e biyya Arabaa kushiina dalagu 90,000 qabdu akaawuntii isiirra. Abbaa alangaa waliigala federaala Itoophiyaa turte amma immoo kantiibaa Finfinnee taate biyya akkasiin namni korraapshinaan guutame san keessatti biyya gartee guutumatti namni gartee aangoo ka qabatu nugusummaa yookiin jireenya mataa ofii fooyyeffachuuf dhuunfaa ofii gaggeeffachuudhaaf jiru san keessatti birrii 90,000 yeroo jiru xiqqasho manqaafa amma fakkeenyaaf miiliyoona 40 san irraa gad deebisee miiliyoona 2 isaa kalaanchiif deemu san irraa gad xiqqeessee taayyeen osoo miiliyoona takka godhe xiqqasho wayyaa ture beeki miiliyoona 40 yeroo jedhamee yaa jara keenya qaanyime kun miiliyoona 90 amma harka bara marakkattuu godhanii kiraa manaatu maal kafalatti fakkeenyaaf amma ilmaan isiitu jechuun jireenya hawaasummaa kan isiin jiraattu iyyuu hin ga'uuf jechuudha. Bara 90,000 hogguu jedhame 90,000 yeroo horatan mallaqa xiqqaadha dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessatti 90,000 jira adde Adaanachi akaawuntii isiirra 90,000tu jira jechuun amma harka qalleeyyee jechuun amma goofandamiin baramee fi gargaaramuu qabdi 90,000 dhugaan taanaan dhugatti gargaaruu qabna Oromoo maaliif miidhamtuudha 90,000 namni qabu jiraachuu hin danda'u nama biyya bulchuutti jiru nama kantiibaa Finfinnee nama abbaa alangaa waliigala federaala ture 90,000 akaawuntii isiirra eega jiraate gargaarsi guuramuu fi qaba dhugaa dubbachuuf adde Adaanachi jechuudha. Haala akkana kana keessa jira tapha akkana kana keessa jechuudha. Kanaafuu amma siyaasaa yoo akkanumatti taphachaa akkanumatti qoosaa yaada wal jijjiiranne malee siyaasaan biyya sanii siireesii bira dabartee jirti warrummaanuu jarri silaa gurguddaan biyya bulchaa jiranuu qoosutti jiran jechuudha. Qoosaan kana oliin jiru amma fakkeenyaaf kalee hidhame kalee maa hidhan ayyee kalee galgala hidhan ganama kana bahe warra kaan ammoo kamanni murtiidhaan mirga wabii eegeef poolisiin baasuu deeman hidhaa keessa amatame gata warri siyaasaan hidhame kagartee malaammaltummaa silaa amma akka seera Itoophiyaatitti malaammaltummaan gaafa TPLF amma malaammaltummaan jiraatuyyuu garuu nam tokko malaammaltummaa akkanaa kana yoo irratti argame biyya san keessatti amma namoonni hedduun hin beektan irra guddaa ashabbaarii isaan jedhan kanaa olillee jechuudha. Ashabbaarii isaan jedhan kanaa olillee malaammaltummaan akka seera biyya saniititti wanjalli guddaan kagartee biyya balleessa jedhamee isaan irratti xiyyeeffatan akka gaafa duraa seera mallas baasetti seerri akka malee akkamaan malaammaltummaadha jechuudha akka biyya saniititti. Kanaafuu haala akkana kana keessa jirra. Miiliyoona 40tu seenee tasa seenee abbaan kun akkam yaa jira keenya mee tapha akkana kana. Amma Adaanach Abeebee miti fakkeenyaaf ani baankii tokkorraa akaawuntii tiyyatti yoo mallan inaaf seene mana baankii san dhaqee akaawuntiin kun eessarraa naa seene biraanchii kamirraa naa seene biyya kamirraa naa seene biyya akkanaarraa seene hayyee biyya san dhaqaniitiin eenyu galche abaluu galche jiraata isaati bakka akkanaati ni beekama inni sunillee ka galche maqaan isaa achi jira lakkoofsa wanni isaa hundi achi jira ka galche illee risiita fudhatee deemi risiita isaatu achi jira risiinni inni galche koppiin isaa achi jira ammoo yeroo as deebi'anii qaama hin beekamnirraa galche yeroo jedhamu kanaan ka ajaa'iba natti ta'e kanaafi namicha kalee galgala hidhanii garama kana baasan jarri sadiinuu tokkuma jechuudha. Taayyeen gootitti kenna jedhee namicha qeequu barbaadulleen namichi gartee Adaanachi miiliyoona 40 irra gale amma garaagarummaan jiru yoo gartee bakka mallaqaa kana an seenuu qaba fakkeenyaaf bakka Finfinnee amma isiin dhufte kana fakkeenyaaf amma ani seenuu qaba ebalu seenuu qabaadha yoo irratti wal loluu taate malee amma irratti wal loluudha malee kun ani garaagarummaa jibbaa bira tokkollee walirraa hin qaban jechuu yaadu kun. Kanaafuu amma siyaasni Itoophiyaa haala akkana kana keessa jira. Yoo tasa miiliyoona 40 barbaadan isinillee gara Addis Ababaa ol siixanii akkuma isin jedhe kana xagaa ol jettanii walakkaa biyyattii yoo jiraattan tasa namni hin beekne calaa'u itti isinii godha isin itti fayyadamuu qofa jechuudha teessanii maaliif keessattuu maqaa akkanaa kanneen babbaafattanii maqaa akka Taayyee maqaa akka Adaanachii fi waan akkanaa kanneen baafattanii jennaan tasuma garamuu gizee lafaa kaatanii daftara keessan addaan bantan miiliyoona 40 ka jedhu irratti isin eegaa jechuudha. Kanaafuu isin qaaman beekamne waan ta'eef nyaachuu qofa teessanii haala akkanaa kanatu jira ka isin dubbattellee ofirraa hiisiftan poolisii itti ergitanii miiliyoona 40 kun ati eessaa fidde ka isin jechuu barbaade maqaan balleesse qaaman beeynatu itti galfame jettaniitumaan dhayxanii ofirraa hiisiftan jechuudha. San booda ganama immoo irraa haga tokko itti kennitanii akka bahu goosiftanii jechuudha. Haala akkanaa keessa jirra.